abayi golgeza kaba akansie bisuma wanaba anine kai jodu kabe to foduana kare malafte yani kam tu sibide marako kaninyu funtane waliko akana mamiti minachike karako dinya tenjalike akana mamiti minachike karako dinya tenjalike kodalu abade jorwe fadamlate yagetu gota Yohannis Jaabii boqonnaa tokko. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Namni Waaqayyo biraa ergame tokko ture. Maqaan isaas Yohannis jedhama. Inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe. Namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Inni ofiisaa ifichaan turre. Waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe. Namoota hundumaaf in ibsa. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaas isumaan ta'e. Biyyi lafaa garuu isa hin beekne. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe. Namoonni isaa garuu isa simanne. Hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun Waaqayyootti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduus buufate. Ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Yohannis waa'ee isaatiif dhugaa hin ba'a. Sagalee isaa ol fudhatees inni ana booddee dhufu ana irra caala. Ana dura ture yoo jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe kunoo isa kana jedhe. Guutummaa ayyaana isaa keessaa hundumti keenya ayyaana irratti ayyaana fudhanneerra. Seerri Museedhaan kenname. Ayyaanniif dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argaman. Homtinuu takkaa Waaqayyoon hin argine. Ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee. Dhugaa ba'u Yohannis. Yeroo Yihuudoonni Yerusaalemii lubootaa fi Leewwota Yohannisitti erganii ati eenyu jedhanii isa gaafachiisanitti Yohannis utuu hin haalin ani Kiristoos isa abdachiifame miti jedhee mul'isee dhugaa ba'e. Warri ergamanis deebisanii amma ati eenyu? Ati Eliyaasii jedhanii isa gaafatan. Inni immoo waa'uu ani isa miti jedhe. Isaan ati raajichaaree ittiin jennaan waa'uu jedhee deebise. Isaanis eenyu ati? Egaa warra nu erganitti kan deebifnu nutti himi. Ati eenyu ofiin jetta ittiin jedhan. Yohannis deebisee Isaayyaas raajichi akkuma dubbatetti ani sagalee namaa isa karaa Gooftaan irra adeemu qajeelchaa jedhee lafa onaa keessaa iyyuudha jedhe. Warri isatti ergaman immoo Fariisota keessaa turan. Isaan kun itti dabalanii ati Kiristoos yookiis Eliyaas yookiis raajicha erga hin ta'inii maaliif cuupharee jedhanii isa hin gaafatan. Yohannis immoo ani bishaaniinan isin cuupha. Inni isin isa hin beekne garuu isin gidduu hin dhaabbata. Inni na booddeen dhufa. Ani
hidhaa kophee isaatii illee hiikuudhaaf nama ta'u miti jedhee isaaniif deebise. Wanti kun hundinuu Yordaanos gama Beetaabaraa iddoo Yohannis cuuphaa turetti ta'e. Borumtaa Yohannis utuu Yesuus gara isaa dhufu argee, ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Namni ana booddee dhufu ana irra caalaa, ana dura ture yoo jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe isa kana. Ani ofii kootii iyyuu isa hin beekne, garuu Israa'elitti akka inni mul'ifamuufan bishaaniin namoota cuuphuu dhufe jedhe. Yohannis dhugaa ba'ee fi Hafuurri Qulqulluun akka gugeetti Waaqa irraa isa irra bu'ee hafuu isaa argeera. Ani ofii kootii iyyuu isa hin beekne, garuu inni akka ani bishaaniin cuuphuuf na erge sun Hafuurri Qulqulluun isa irra bu'ee hafuu isaa kan argitu isa inni Hafuura Qulqulluudhaan cuuphu jedhee anatti hime. Ani ofii kootii kan argeera, inni kun Ilma Waaqayyoo ta'uu isaas dhugaa ba'eera jedhe. Borumtaas immoo Yohannis bartoota isaa keessaa namoota lama wajjin in dhaabbata ture. Yohannis utuu Yesuus achiin darbuu ilaalee, ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhe. Bartoonni isaa lamaan kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus garagalee isa duukaa bu'uu isaanii argee, maal barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Rabbii eessa buufatte jedhanii deebisaniif. Rabbii jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo kottaatii ilaalaa jedhee isaaniif deebise. Bartoonni sunis dhaqanii iddoo Yesuus buufate arganii guyyaa sana isa bira oolan. Yeroon isaa akka sa'aatii 10 ture. Bartoota lamaan dubbii Yohannis dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an keessaa inni tokko Indiriyaas obboleessa Simoon Phexros ture. Indiriyaas dura obboleessa isaa Simoonin argatee, Masiihicha arganneerra jedhee itti hime. Masiihii jechuun Kiristoos jechuudha. Indiriyaasis Simooniin gara Yesuusitti geesse. Yesuusis immoo isa ilaalee, edaati Simoon ilma Yohannis, egaa si'achi Keefaas jedhamtee in waamamta jedheen. Keefaas jechuun afaan Giriikiitti Phexros jechuudha. Phexros jechuun immoo dhagaa hin sochoone jechuudha. Borumtaas Yesuus Galiilaa dhaquudhaaf ka'ee Filiphoosin argatee, na duukaa bu'i ittiin jedhe. Filiphoosis akkuma Indiriyaasii fi Phexros nama mandara Beetsaayidaa ture. Filiphoos kun Naatnaa'elin argatee, isa Museen macaafa seeraa keessatti, raajonni immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafan arganneerra. Inni namicha Naazireet, Yesuus ilma Yoosef jedheen. Naatnaa'el yommus, Naazireet keessaa wanti gaariin ba'uu danda'a jedhee Filiphoosin gaafate. Filiphoos immoo kottuutii ilaali jedhee deebiseef. Yesuus utuu Naatnaa'el gara isaa dhufuu argee, ilaa nama Israa'el isa dhugaa, isa sobni keessa hin jirre jedhee waa'ee isaa dubbate. Naatnaa'el eessatti na beekta jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee, Filiphoos utuu siin waamin muka arbuu jalatti si arge jedheen. Kana irratti Naatnaa'el, Rabbii, ati ilma Waaqayyooti, ati mootii Israa'el jedheen. Yesuus ammas deebisee, muka arbuu jalatti si arge waanan siin jedheef amantaa? Isaan kana irra kan caalu iyyuu arguuf jirta jedheen. Itti dabalees, dhuguman isinitti hima, Waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoos ilma namaa irra utuu ol ba'anii gadi bu'anii arguuf jirtu jedheen. Wangeela Yohannis boqonnaa 2. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhi tokko ture. Haati Yesuus achi turte. Yesuusii fi bartoonni isaas cidhichatti waamamanii turan. Daadhiin waynii duraa dhumnaan haati isaa, daadhii waynii hin qaban jettee Yesuusitti himte. Yesuus immoo, haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaree? Waa gochuuf yeroon koo amma illee hin geenye jedhee deebise. Haati isaa yommus warra achi ergamaniin, waanuma inni isinitti himu godhaa jetteen. Warri Yihuudootaas seera ittiin ofii isaanii, qodaa isaanis qulleessan qabu turan. Kanaafis gaanii dhagaa 6 tokkoon isaa akka liitirii 80 hamma 120 kan fudhatu achiin dhaabbatu. Yesuus yommus jaraan, bishaan gaanota kanatti guutaa jedhe. Kanaaf isaan hamma afaanitti guutan. Kana booddee Yesuus buusaatii isa cidhicha geggeessutti geessaa isaaniin jedhe. Isaan yommus itti geessan. Namichi bishaan isa daadhii ta'e sana minyeeffatee ilaalee, daadhichi eessaa akka ba'e warra bishaan guure sanatu beeka malee
namichi hin beeku ture. Yommus dhirsa misirroo ofitti waamee silaallee akka amala biyya kanaatti namni hundinuu daadhii wayinii isa gaarii dura kennee erga keessummoonni kuufanii daadhii isa laafaa fida. Ati garuu daadhii isa gaarii amma ammaatti keesseettiin jedhe. Yesus milikkita argisiise hundumaa keessaa isa jalqabaa kana Qaanaa Galiilaatti hojjete. Ulfina isaa mul'ise. Bartoonni isaas ittuma isatti amanan. Kana booddee Yesus haadha isaa, obboloota isaatii fi bartoota isaa wajjin gara mandara Qifirnaahomitti gadi bu'e. Garuu guyyaa baay'ee achiin bubbulle. Yesus mana qulqullummaa keessaa warra bitee gurguru oofuu isaa. Ayyaanni Faasikaa warra Yihuudootaa keenyaan Yesus gara Yerusaalemitti ol ba'e. Mana qulqullummaa keessatti namoota iddoo sana ta'anii sangoota, hoolota gugees gurguran warra horii callaaqee geddiranis arge. Yommus inni quncee irraa qaccee dhahatee hunduma isaanii, hoolota isaanii fi sangoota isaanii wajjin gad isaan oofe. Horii warra horii geddiranii in bittimse. Gabatotas gadi garagalche. Warra gugee gurguraniin immoo kana keessaa gadi baafadhaa. Mana abbaa kootiis mana bitaa gurgurtaa hin godhinaa jedhin. Yommus bartoonni isaa hinaaffaan mana keetii na guba jedhamee isa caafame yaadatan. Kana irratti Yihuudoonni waan ittiin kana gochuu dandeessu mul'isuudhaaf milikkita maalii nu argisiifta jedhanii isa gaafatan. Yommus Yesus deebisee mana qulqullummaa kana jigsaa, ani immoo guyyaa 3tti deebisee isa nan dhaaba isaaniin jedhe. Yihuudoonni immoo mana qulqullummaa kana ijaaruun isaa waggaa 46 fudhate. Ati immoo guyyaa 3 keessatti deebiftee isa dhaabdaaree jedhanii gaafatan. Yesus garuu waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbate waa'ee dhagna ofii isaa dubbachuu isaati. Kanaaf bartoonni isaa erga inni du'aa ka'ee booddee waa'ee isa kanaaf dubbachuu isaa yaadatan. Waan macaafni jedhe dubbii Yesus dubbates in amanan. Yeroo inni ayyaana Faasikaaf Yerusaalem turetti namoonni baay'een milikkita inni godhe arganii isatti amanan. Inni garuu namoota hundumaa gaarii godhe waan beekuuf amanee isaanitti of hin dhiifne. Inni ofii isaatii garaa namaa keessa kan jiru waan beekuuf kan biraa dhufee waa'ee nama tokko isatti himuu hin barbaachifne. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3. Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesus dhufee, Rabbii, akka ati barsiisaa taatee Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homtinuu yoo Waaqayyo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiiftu kana danda'ee in argisiisuu ittiin jedhe. Yesus dhugumaan sitti hima, eenyu illee oli yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo arguu iyyuu hin danda'u jedhee deebiseef. Niqoodimoos immoo namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo jedhee Yesuusin gaafate. Kanaaf Yesus dhugumaan sitti himaa, eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama fooniitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun isiniif in ta'a siin jechuu kootiif hin dinqifatin. Qilleensi gara fedhetti in qilleensaa, qilleensa'uu isaa in dhageessa. Eessaa akka inni dhufu, eessas akka inni dhaqu garuu in beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuus akkuma kana jedhee deebiseef. Niqoodimoos deebisee kun attamitti ta'uu danda'a jedhee Yesuusin gaafate. Yesus deebisee fi ati barsiisaa Israa'el kan taate kan hin beektu? Dhugumaan sitti hima, nuyi isa beeknu hin dubbanna, isa argines dhugaa hin baana. Utuma ta'uu iyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e, waa'ee isa biyya Waaqaa yoon isinitti hime immoo attamitti amanture? Ilma namaa isa Waaqa irraa gad bu'e sana malee omtinuu gara Waaqaatti ol hin baane. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe, ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun hin ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya barabaraa haa qabaatuuf ta'a. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya barabaraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu,
isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amaniniif ammuma iyyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana jaallatan. Firdichis akkuma kanatti hin raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'aa jedheen. Kana booddee Yesuusii fi bartoonni isaa gara kutaa biyya Yihuudaa dhaqan. Yesuus bartoota isaa wajjin takka achi bubbule hin cuubas ture. Yohannis immoo mandara Enoon isa Saalemitti dhiyoo iddoo bishaan baay'een argame sanatti hin cuuba ture. Namoonnis achi dhaqanii hin cuubaman. Yohannis yeroo sanatti mana hidhaatti hin galfamne ture. Yommus bartoonni Yohannis waa'ee qulleessuu irratti Yihuudii tokko wajjin walitti falmutti ka'an. Bartoonni sun gara Yohannis dhufanii, yaa barsiisaa, inni gama Yordaanositti si wajjin ture, atis immoo dhugaa baateef sun kunoo hin cuuba. Hundumtinus gara isaa dhaqaa jiru jedhanii itti himan. Yohannis yommus deebisee, namni yoo Waaqa irraa isaaf kenname malee waan tokko illee fudhachuu hin danda'u. Ani Kiristoos miti, garuu fuula isaa duran ergame jedhee akkan dubbadhe isin ofii keessanii dhugaa anaaf baatu. Misirroo kan manaa qabu inni dhirsa misirrooti. Miinjeen inni isa dhaggeeffatu garuu sagalee dhirsa misirroo dhaga'utti guddaan gammada. Ani akkuma kanatti gammachuun koo amma guutuu hin ta'a. Inni sun guddachaa adeemuun hin ta'aaf, ani garuu xinnaachaa adeemuun anaaf hin ta'a jedhe. Yohannis itti fufee, inni olii dhufu hundumaa irra jira. Namni lafa kanaa kanuma lafaati. Waa'ee isa lafa irraa dubbatas. Inni Waaqa irraa dhufu hundumaa irra jira. Isa argee isa dhagee sanas dhugaa hin ba'a. Isa inni dhugaa ba'us homtinuu hin fudhatu. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo Waaqayyo dhuga qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Inni Waaqayyo isa ergee dubbiidhuma Waaqayyoo dubbata. Waaqayyo afuricha safara malee hin kennu. Abbaan ilma isaan jaallata. Waan hundumaas harka isaatti kenneera. Namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Beekamsa Waaqayyootu isa irratti hafa malee jedhe. Wangeela Yohannis boqonnaa 4. Yesuus yommus Yohannis irra kan caalu bartoota dabalachaa cuubaas akka ture warri Farisootaa dhaga'uu isaanii Yesuus hin bare. Utuma ta'uyyuu bartoota isaatu cuube malee Yesuus ofii isaatii hin cuubne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yihuudaa dhiisee Galiilaa dhaqe. Yeroo achi dhaqu ammoo Samaariyaa keessa darbuun isarra ture. Kutaa biyya Samaariyaa keessa gara mandara Siikaar jedhamu tokko dhufe. Mandarichi lafa isa Yaaqoob ilma isaa Yoosefiif kennetti dhiyoodha. Bishaan boollaa Yaaqoob achi ture. Yesuus karaa deemaa olee waan dadhabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'e. Yeroon isaas akka sa'aatii 6 ture. Dubartiin Samaariyaa tokkos bishaan waraabbachuudhaaf dhufte. Yommus Yesuus bishaan dhugaatii anaaf kenni ittiin jedhe. Bartoonni isaa nyaata bituudhaaf gara mandaraa dhaqanii turan. Dubartiin Samaariyaa sun, attamitti ati Yihuudii taatee ani dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafatta ittiin jette. Yihuudoonni warra Samaariyaa wajjin qodaa tokkotti hin sooratan. Yesuus immoo deebiseefii, kennaa Waaqayyootu beekte. Inni bishaan dhugaatii anaaf kennisiin jedhe kunis eenyu akka ta'e utuu hubatte silaasitu isa kadhata. Inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siifin kenna ture jedheen. Dubartittiin kana irratti, yaa Gooftaa, atoo waan ittiin budduqsitu hin qabdu. Boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree? Abbaa keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhugee, ijoolleen isaa, horiin isaas dhuganii, boolla bishaanichaa immoo nuuf kenneen caaltaa jetteen. Yesuus immoo bishaan kana irraa kan dhugu hundinuu deebi'een dheebota. Bishaan isaanii kennuufiif jiru irraa kan dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni ani kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu hin taa'u ittiin jedhe. Kana irratti dubartittiin, yaa Gooftaa, deebi'ee akka ani hin dheebonneef bishaan waraabbachuufis akka ani as hin dhufneef bishaan kana anaaf kenni jetteen. Yesuus immoo, dhaqi abbaa manaa kee waami kottu jedheen.
Dubartittiin deebiftee anoo abbaa manaa hin qabu jetteen. Yesuus immoo isa abbaa manaa hin qabu jette ba'eessa dubbatte. Abboota manaa 5 qabda yoo turte iyyuu inni amma si wajjin jiru abbaa manaa kee miti yoo kana dhugaa dubbatte ittiin jedhe. Kana irratti dubartittiin akka raajii taate nan arga. Yaa gooftaa, abboonni keenya gaara kana gubbaatti hin sagadu. Isin warri Yihuudootaa immoo laftitti Waaqayyoof sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu ittiin jette. Yesuus yommus dubartii nana yeroon itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira na amani. Isin waan hin beeknetti sagaddu, nuyi garuu waan beeknutti saganna. Fayyinni Yihuudoota keessaa hin dhufa. Yeroon itti warri dhuguma sagadan hafuuraa fi dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu hin dhufa. Innis amma iyyuu ga'eera. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan hin barbaada. Waaqayyo hafuura, warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun hin ta'aaf ittiin jedhe. Dubartittiin immoo deebiftee, Masiihiin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu anuu beeka. Inni gaafa dhufe waan hundumaa nutti hin himaa jette. Yesuus yommus inni amma si wajjin dubbachaa jira, kunoo ani isa ittiin jedhe. Yeroo kanatti bartoonni isaa deebi'anii dhufan. Dubartii wajjin dubbachuu isaatiifis hin dinqifatan. Garuu isaan keessaa tokko illee maal akka isheen barbaaddu yookiis maaliif akka inni isheedhaa wajjin dubbatu hin gaafanne. Dubartittiin yommus okkotee ishee achumatti dhiiftee gara mandaraa dhaqxee namootattis dubbattee, kottaa namicha waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime tokko ilaalaa. Kun Kiristoos laataa jette. Namoonni yeroo sanatti mandaricha keessaa ba'anii gara isaa dhufuutti ka'an. Kana gidduutti bartoonni isaa, yaa barsiisaa, waa nyaadhu jedhanii isa hin kadhatu turan. Inni garuu deebisee, ani nyaata isin hin beekne kana nyaadhu qaba isaaniin jedhe. Yommus bartoonni namni nyaata fideef jiraaree waliin jiran. Yesuus immoo nyaanni kan koo jaalala isa na ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudha. Isin amma haamaan ji'a 4 booddeen ta'a jettu miti. Ija keessaniin maasicha ilaalaa. Ani immoo midhaan ammuma iyyuu bilchaatee haamaan akka ga'e kunoo isinittan beeksisa. Inni haamu gatii isaa hin argata. Ija midhaanichaas jireenya bara baraatiif walitti hin qaba. Kunis inni facaasuu fi inni haamu walii wajjin akka gammadaniif hin ta'a. Egaa mammaaksichi namni tokkoon facaasaa, inni kaan immoo in haama jedhu sun kanaan dhugaa hin ta'a. Waan itti hin dadhabin akka haamtaniifan isin erge. Warri kaan itti dadhabaniiru, isin immoo isa isaan itti dadhabanitti galtan isaaniin jedhe. Sababii dubartittiin waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime jettee dhugaa baateef mandara sanaa warri Samaariyaa baay'een isatti amanan. Warri Samaariyaa kunis yeroo isa bira ga'an isaan bira akka turuuf Yesuusin kadhannaan inni guyyaa 2 isaan bira ture. Namoonni sonaan baay'eenis dubbii isaatiif jedhanii itti amanan. Jarri garuu dubartittiidhaan, egaa nuyi si'achi waan ati dubbatteef amanna miti. Nuyi ofuma keenyaa dhageenyeerra. Inni kun dhuguma fayyisaa biyya lafaa akka ta'es hin beeknaa jedhan. Yesuus ilma hojjetaa mootii tokko fayyisuu isaa. Guyyaa 2 sana booddees Yesuus achii ba'ee kutaa biyya Galiilaa dhaqe. Innumtuu ofii isaatiillee raajiin tokko biyya isaa keessatti akka hin fudhatamne dubbatee ture. Warri Galiilaas gara ayyaanichaatti ol ba'anii guyyaa ayyaanaa sana Yerusaalemitti kan inni hojjete hundumaa waan arganiif yeroo inni Galiilaa ga'e isa siman. Inni deebi'ee Qaanaa Galiilaa iddoo itti bishaan daadhii wayiniitti geddare hin dhufe. Qifirnaahomis namichi mootiidhaaf hojjetu tokko ture. Ilmi isaa duraa dhukkubsatee ture. Yesuus Yihuudaadhaa Galiilaa dhufuu isaa yommuu dhaga'es namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahomitti gad bu'ee akka inni ilma isaa isa du'atti dhiyaate fayyisuufiif Yesuusin kadhate. Yesuus immoo silaa isin milikkitaa fi dinqiyyoo arguudhaa baattan hin amantan jedheen. Namichi mootiidhaaf hojjetu sunis, yaa gooftaa kottu mucaan koo utuu hin du'in gadi bu'ii jedheen. Yesuus immoo dhaqii ilmi keessiif hin jiraata ittiin jedhe. Namichis dubbicha Yesuus isatti dubbate amanee dhaqe. Gara manaatti utuu inni adeemaa jiru hojjettoonni isaa karaatti itti dhufanii ilmi isaa du'aa akka oole itti himan. Inni immoo sa'aatii mucichi itti fooyya'e isaan irraa qorannaan isaan immoo kaleessa sa'aatii 7ffaatti dhagna gubaan isa dhiise jedhaniin. Yommus abbaan mucichaa yeroo itti Yesuus ilmi keessiif hin jiraata ittiin jedhetti ta'uu isaa hubate. Kana irratti inni namoonni isaa hundinuus hin amanan.
Yesuus Yihudaadhaa gara Galiilaatti erga deebi'e kanaan milikkita lammaffaa gochuu isaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuusis Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti ol galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitti Beetzaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een, warri jaaman, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa in eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa in raasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isa kamitti iyyuu in fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge, yeroo dheeraa mana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee, fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun, Gooftaa, bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusuun qabu. Ofii kootii immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraan inni dura keessa lixa jedhee deebiseef. Yesuus immoo, ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichi achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun fayyee guyyaa Sanbataa ture. Yommus warri Yihuudootaa namicha fayyee sanaan, arri Sanbata, siree baachuu seerri si dhowwaa jedhan. Inni garuu deebisee, namicha sana fayyisetu siree kee fudhadhuutii adeemi naan jedhe isaaniin jedhe. Isaan immoo, eenyu namichi siree kee fudhadhuutii adeemi jedhee sitti hime jedhanii isa gaafatan. Namichi fayye sun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoonni iddoo sanatti waan ta'aniif achi adeemee ture. Ergasii Yesuus namicha fayye sana mana qulqullummaatti argatee, kunoo amma fayyiteetta, egaa kan kana irra caalu akka sitti hin dhufnetti si'achi cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Namichi yommus dhaqee kan isa fayyise Yesuus akka ta'e warra Yihuudootaatti hime. Yihuudoonni kana irratti Yesuus hojii akkasii guyyaa Sanbataatti waan hojjeteef isa ari'achuutti ka'an. Yesuus garuu, Abbaan koo amma iyyuu hojjechuutti jira, anis immoo nan hojjedha jedhee isaanitti dubbate. Kana dhageenyaan Yihuudoonni Yesuus seera Sanbataa kan cabse duwwaa utuu hin ta'in Waaqayyo Abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofiisaa Waaqayyotti qixxeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii yaadan. Yesuus itti fufee, dhugumaan isinitti hima, ilmi ofuma isaatti